Aapicha akka banneen akkas fakkaata. Kunoo gubbaarraa namoota laayivii irra jiran, namoota paartii irra jiran akkasitti nutti mul'isa. Jala kanarraa immoo siitingiiwwan gara bilbila keenyaa yookaan immoo gara bilbila keenya jalarraa wantoota 5 arganna. 5 kana keessaa isa dhumarra jiru kana tuqna. Inni dhumarra jiru kun maalidha? Ampooliidha. Ampooliin kun yoo tuqne gara profailii keenya nu galcha jechuudha. Kunoo akkas gara profailii keenya nu galcha. Gara profailii keenya keessaa erga galleen booda inni jalqabaa gubbaarraa bakka maqaa keenyaa tuqne maqaa keenya edit godhachuu dandeenya. Wantoota sirreessuu qabnu gubbaarraa tuqne sirreeffachuu dandeenya. Asuma jalaas immoo ashaaraa kennuudhaaf, ejentii guutuudhaaf, pooyintiif kooyiniin illee bakka inni itti argamu bakka kanadha waan ta'eef profailii keenya keessaa haala kanaan seenna jechuudha. Kanaaf amma immoo akkaataa kamiin akka nuti ashaaraa kenninu viidiyoo kan ibsu jira waan ta'eef isaaf immoo gara weebsaayitichaatti ni deebina. Gara weebsaayitichaatti erga deemneen booda xiqqoo akkas erga gadi deemneen booda jala kanarraa ashaaraa kennuudhaaf kan nu gargaaru yookaan immoo viidiyoon hojjetame jira waan ta'eef isa immoo argachuudhaaf bakka kanarra tuqnee viidicha fayyadamuudhaan ashaaraa keenya ni kennina jechuudha.